raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Akka uumamaa gurraacha garaan garba. Ukicha maqaan dhibbaa halee moroo bataliila. Yaa'ii malee waa murtee si waan mannunuu dhufte. Baga bacaqii gannaa of koltanii ifa birraatti baatan birraan quufaa gabbina gabbisi waaq jedha Oromoon. Yooyyaa irra deebinee baga ayyaana guddicha Oromoo irreecha birraa kan bara 2021 geessan. Ayyaana milkii kan guddinaa kan nagaa kan tokkummaa kan jaalalaa fi kan bilisummaa kan Oromoon waan dhabeef waan dabe hundaa itti argatu isiniif haa ta'u jechuun raadiyooniin Dirree Shaggar uummata Oromoo hundaaf irra deebi'uun baga geessan. Baga waliin geenye jechuun dhaamsa baga geessanii dabarsa. Gara oduu guyyaa har'aaf qopheessinettan isin ceesisa. Oduu waliin Anseenaa Beekumaati. Kallattii guddinaa fi tokkummaa Oromoo milkeessuuf sirni gadaa murteessaa ta'uu abbaan duulaa Dinquu Dayyaasaa himan. Kabajni ayyaana irreechaa sadarkaa har'arra jirurra akka ga'uuf hanga danda'ame raawwataniiru. Ameerikaa, UK fi Jarman tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa qondaaltota UN irratti fudhate balaaleffatan. Kunneen hangafoota. Amma oduuwwan tokko tokkoon. Dureessi Oromoo fi abbaan duulaa Dinquu Dayyaasaa kabaja ayyaana irreechaa bara kanaa ilaalchisee hawwii gaarii uummata Oromoof wayita dabarsanitti aadaa fi duudhaa uummata Oromoo humnoota diinaatiin gufatanii turan deebisanii haaromsuu keessatti wareegamni baay'een akka kaffalame haasawaa OMN irratti taasisaniin ibsaniiru. Kallattii guddinaa, misoomaa, gurmaa'inaa fi tokkummaa Oromoo milkeessuuf immoo sirna gadaatiin buluun daran murteessaa ta'uu kan dubbatan Dinquu Dayyaasaa duudhaan kabaja ayyaana irreechaa akka deebi'uuf aarsaa lammiin tokko kaffalame malu baasuu isaanii eeraniiru. Dhugaatti yoo teechisuu barbaanne wanna guddaatu hojjetama. Gadaan keenya kuni akkuma beekamu marmee jira. Gadaan kan haaraa'uu qabu amata 80. Yoo amata 80 irra dabre foolletu abbaa gadaa ta'a. Umuriin wal deddeerma amma namni ati dhalchitu tokko sadarkaadhaan haga abbaa gadaa ga'utti hin deema. Haga amata 80 ga'utti jechaadha. Amata 80 san oggaa haaromsini deebi'ee maal ta'a? Bakka jabbileedhaa qabdu san abbaa gadaatitu dhufaa jechaadha. Dhaloota akkasitti dhufa. Yoo haaramin suni jechuun gadaan marmee jechaadha. Gadaa marmee sani sirreechuun hojii guddaa tokko jechaadha. Hojjennee jirra isarratti. Amma umuriidhaan amma achi kan jiru ijoolleen foolleeni, jabbileeni, qondaalli darajaa isaatiin teechisne jechaadha. Sirna gadaa yeroo dheeraadhaaf addaan cituun maramee ture deebi'ee akka haaromuuf qoonni abbootii gadaa laafaa akka hin taanellee himaniiru. Abbootii gadaa sadeen hanammaa goobana hoolaa hidhaate kan durii hayyuu keenya Dooktara Kabajaa Bayyana Sanbatoo yuuba keenya immoo laggasaa hidhaatee haalli deeme sun haala gaarii fi gadaa keenya kan sirreechedha jechaadha. Kana keessatti gadaa marmisanni sirreechuu hoggaas hin jennu wanna xiqqoo fakkaata. Wanna guddaadha hojjetame. Jaarraa 17ffaa keessa kan gadaan marmuu calqabe. Gadaan gizee jaa marme jechuun maal jechuudha hoggaa jettee gadaan san sirreechinee bootatti deebisnee jirra. Hayyuu kan hin qabne hayyuu itti goonee jirra. Yuuba kan hin qabne yuuba itti goonee jirra. Abbaa duulaa kan hin qabne abbaa duulaa itti goonee jirra. Haadha siiqqee kan hin qabne haadha siiqqee itti goonee jirra. Gama isaaniitiinis qooda abbaa duulaa tokkorraa sirriitti bahuudhaan kutaalee Oromiyaa hunda keessatti abbaa duulaa 200 olii fi foolleewwan miliyoonaan lakkaa'aman caasaa sirna gadaa jalatti ijaaruun shoora olaanaa akka taphatan ibsaniiru. Ani immoo akka abbaa duulaatti hojii gurguddaa hojjetteen jira. Abbaa duulaa 200 Oromiyaa keessatti uumeen jira. Abbaa duulaa jalatti immoo foolleen mileenotaan lakkaa'amu akka hirmaatu godheen jira. Diriira Oromoon ittiin bulu gadaadhaan ittiin bulu anamma amata 8ffaa kiyya barana jechaadha.
irreecha kana erga irreeffachiisee booda wannan ani barbaadu hundaa galma naa ga'ee jira. Oduu duubatti hin jedhin ganzabaanis ta'ee humnaanis ta'ee uummata kiyya gurmeesseen jira. Mileeniidhaan irratti hojjedheen jira. Akka abbaa duulaa tokkootitti kan narraa eegamu olen hojjedhe wareegama nafsee kiyyaa haga ga'utti kaffalaa jira. Sirni gadaa haala kamiinuu uummata Oromootiif murteessaa ta'uu ibsuun yeroo barbaachisaa ta'etti waan haaromsameef duubatti deebi'uu akka hin dandeenye dhaamuun aadaa fi duudhaasaa qabatee deemuu akka qabu simaniiru. Amma achi yoo dhugaadhaan deemamu ta'e yoo aadaa Oromootiin kan deemamu ta'e gadaan marme fuulduratti wanna haarameef warrootan duratti maqaa dhaayisan kabajamtoota keenya san niin wanna haarameef anaanillee wanna haarameef gadaan kun duubatti hin deebi'u. Uummanni Oromoo kan isa baasus gadaadha. Kallattii guddinaatti sigeechu gadaa wanna ta'eef gadaa kana yoo qabate deeme ikoonomiidhaanis hin cima walli gurmaa'inaanis tokkummaa keessattis wanna baay'ee fida. Kanaafuu gadaan haaramuun isaa gara kiyyaan wanna guddaadha. Hojii guddaan hojjedhe jedheetin. Garuu abbaan duulaa Dinquun waggaa 2 dura foollee walitti aansee waggoota 8tiif dhimma nageenya ayyaanichaa kabachiisuu irratti hojjetu ijaaranii waadaa galchuun bobbaasuu dubbatu. Foolleen amata 8 muudama. Foolleen kun maal godhe goone? Foollee amata 2 har'aa muudnee jira. Foollee suni amata 8 akka ga'utti tajaajila. Waadaas galee jira. Hirbuu fudhatee jira. Kakatee jira. Daa'imti kiyya jilba nan darbin jedhee harka ofii ol baafatee kakatee kan itti seene sun amata 8 tajaajiluun dirqama isaati. Kana hunda goone jechaan. Ani hoggaan asirra hin jiraatin caasan suni ittuma fufaa jechaan. Ittuma deemaa jechaan. Kana wanna guddaan gara kiyyaan hojjedheen jedha. Qaamni mootummaa dantaa siyaasaa isaa eeggachuuf jecha sirna kabaja ayyaana irreechaa keessa harka seensisuun sirnaa fi naamusa ayyaanichaa laaquun sadarkaa eeyyama mootummaa malee namni fedhii isaatiin bahee akka hin irreeffanne taasifamaa jiraachuun ni beekama. Dhumarrattis Oromoon waggaatti yeroo 2 magaalaa Finfinneetti irreeffachuu akka danda'uuf hojjechaa turuu kan ibsan abbaan duulaa Dinquu Dayyaasaa gara fuulduraattis hojiirra akka ooluuf amantaa qabaachuu dubbataniiru. Gara irreechatiinis hoggaa ta'e irreecha Finfinnee akka milkaa'u hojii guddaan hojjette. Milkaa'ina irreecha Finfinnee bichaa oduu hin ta'in Oromoon amatatti gizee 2 Finfinnee irratti wal arguu qaba. Gizee 2 tokko nu milkaa'ee jira. Irreechi amma irreeffannu kan fuulduratti irreeffannu kun irreecha malkaa jedhama. Irreechi malkaa nu milkaa'ee jira. Irreechi tulluutis immoo itti fufna. Irreechi tulluu jechaan wayii odaa jalatti kan irreeffan gaara baanee kan irreeffannu jecha ji'a 7ffaa keessa. Kunis immoo caasan ani diriirse keessa tokko wanna ta'eef yeroo gabaabatti galma hin gahu. Kan qindeesse Wabii Waaqooti. Manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii dhimma Itoophiyaa irratti irra deebiin kaleessa mari'ateera. Manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii Itoophiyaan hojjettoota dhaabbilee deeggarsa namoomaa 7 dhimma biyyattii keessa lixaniiru jettee yakkitee fi biyyaa akka bahan ajaja dabarsitee hordofee irra deebiin rakkoo mootummaan Itoophiyaa keessatti argamu irratti mari'achuuf kaleessa fulbaana 21 bara 2014 walgayii al-idilee geggeessuu Reuters gabaaseera. Hoogganaan dhaabbata deeggarsa namoomaa mootummoota gamtoomanii Maartiin Giriifit afgaaffii kibxata darbe Associated Press waliin taasisaniin mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraayitti daandii cufuun lammiilee nagaa beelaan adabee du'aaf saaxilaa jira. Erga jedhanii booda mootummaan Itoophiyaa hojjettoota dhaabbilee deeggarsa namoomaa 7 daangaa biyyattii keessaa hatattamaan akka bahan akeekkachiisuun dhaabbaticha rifaasisee Ameerikaa immoo dallansiisuun walgayii hatattamaa kana akka geggeessan dirqamsiiseera. Dabalataanis tarkaanfiin mootummaan Itoophiyaa hojjettoota dhaabbilee deeggarsa namoomaa irratti fudhatte Biriitiniyaa fi Jarman akka isaan yaaddesse yoo himan dhaabbileewwan mootummaa fi miti mootummaa idil addunyaa garaagaraa immoo cimsanii balaaleffataniiru. Gabaasni Reuters akka jedhutti mootummaan Itoophiyaa waraanaa fi uggura tajaajilawwan garaagaraa irraa dhaabuun naannoo Tigraayitti lammiileen afaan du'aa fi beela hammaataa jala jiran kanneen miliyoona 5 ol baraaruuf agarsiistuun tokko akka hin jirre addeesseera. CNN gamasaatiin gabaasa bal'aa dhimma Tigraay irratti qopheesseen mootummoonni gamtoomanii Ameerikaa fi dhaabbileen idil addunyaa garaagaraa qaamoleen wal waraansicha keessatti hirmaachaa jiran waraana lammiilee nagaa kumaatamaan lakkaa'aman qarxam godhee nyaachaa jiru kana dhaabsisuuf caalmaatti dhiibbaa akka taasisan gaafachuun isaanii ni yaadatama. Dhaabbatichi dhimma biyya waggaa tokkoof waraanaan goolamaa jirtu Itoophiyaa irratti walgayii ariifachiisaa yeroon isaa hin eegamne kana akka geggeessaniif biyyoonni waamicha dhiyeessan Ameerikaa, Biriitiniyaa, Noorweey, Faransaay, Yuukireenii fi Istooniyaa yoo ta'an Chaayinaa fi Raashiyaan ammoo dhimmichi dhimma keessoo biyyattii waan ta'eef tarkaanfii jabaan akka fudhatamu fedhii dhabuu isaanii gabaafamaa tureera. Liiban Jaarsootu qindeesse.
Mootummaan Itoophiyaa qondaaltota dhaabbata UN keessatti itti gaafatamummaa olaanaa qaban kanneen lakkoofsaan 7 ta'an irratti fulbaana 20 bara 2014 sa'aatii 72 keessatti biyyattii gadhiisanii akka bahaniif ajajuun wal qabatee biyyoonni akka Ameerikaa, UK fi Jarmanii tarkaanfiin mootummaan Itoophiyaa fudhatte gonkumaa fudhatama hin qabu jechuun balaaleffatan. Mootummaan Itoophiyaa qondaaltota kunneen qaamota shororkeessitoota waliin hidhata qabu jechuun yoo himatu barreessaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antonio Guterres qondaaltonni kunneen karaa sirrii ta'een hojii isaanii irratti bobba'anii hojjechaa turuu ibsa baasaniin ifoomsuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Pirees Sekreetiin White House Jen Psaki tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa raawwate hordofuun ibsa kennaniin mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii isaarraa hin eegamne fudhachuusaa mootummaan Ameerikaa jabeessee akka mormu hubachiisan. Bifuma wal fakkaatuun imbaasiiwwan UK fi Jarman magaalaa Finfinneetti argaman murtoo mootummaan Itoophiyaa fudhate kun akka isaan yaaddesse himuun mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii kana irra deebi'ee akka ilaalu gaafataniiru. Mootummaan Itoophiyaa hojjettoonni kunneen biyyattiidhaa akka bahaniif kan murteesse erga kaaba biyyattiitti namoonni kumaatamaan lakkaa'aman sababii beelaatiin du'aa jiru jechuun gabaasni akeekkachiisaa bahee booda jechuun Ameerikaan qeeqxeetti. Itti dabaluunis Ameerikaan qaamolee hojii deeggarsa namoomaa gufachiisan irratti murtee pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baaden dabarsanis ta'ee filannoo harkaa qabnu kamittuu fayyadamuuf duubatti hin jennu jechuun shira mootummaan Itoophiyaa lammiilee biyyattii irratti xaxaa jiru balaaleffatteetti. Wabii Waaqootuu qindeesse. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabanne kanumaan gammaati. Qophiilee raadiyoonii Dirree Shaggar afaan waliin tura. Yaa'ii malee waa murtee si waan mannunu dhufte. Baga qorraaf bajaqii gubbeef rooba gannaa keechaa booqaa birraatti baatanii ayyaana irreechaa nagaan geechan baga walumaan geenye. Abbaan ayyaana irreechaa sabni Oromoo bal'aan ayyaanni irreechaa bara kanaa ayyaana waan yaaddaniin itti milkooftanii fi ittis gammaddan ayyaana kan dabe itti sirreeffattan kan irrate ittiin guuttattan akka isiniif ta'u raadiyooniin Dirree Shaggar yoo isiniif hawwu gammachuu guddaadhaani. Ammas irra deebinee baga ayyaana irreechaa hora Finfinnee fi hora Arsadeetiin isin ga'e baga nuun ga'e. Qophii addaa ayyaana irreechaa hora Finfinnee ilaalchisee dhaggeeffattoota keenya kabajamoo baga bacaqii gannaa nagaan hoffaltanii booqaa birraa argitan kan hortanii fi horattan waliin 8 isinii faanaan na'u. Baga ayyaana irreechaa hora Finfinnee kan baranaatiin isin ga'e nus ga'e. Ayyaanni irreechaa ayyaanota sabni Oromoo waggaan akka sabaatti kabajatu keessaa isa hangafa. Irreechi irree Oromooti. Oromoon ayyaana irreechaa baraan kabajatu seexaa fi hawwii olaanaadhaan eeggata. Ittiin uumaasaa waaqasaa galateeffata. Ittiinis suga rabbisaarraa kadhata. Dhaggeeffattoota keenya ayyaana irreechaa waggaa 140 booda bakka isaatti deebi'ee al sadaffaaf handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinneetti kabajame ilaalchisuudhaan qophii addaa qopheessine akka caqastan isin affeerra. Sirni kabaja ayyaana irreechaa uumama Waaqayyo tolchee uumeen fakkeenya fudhatanii deebisanii isa galateeffachuudha. Waaqayyo waqtiiwwaniif teessuma lafaa tolchee uume. Ganna, bona, arfaasaa, birraa, malkaa yookaan horaa fi tulluu kan kana fakkaatan bakkeewwaniif wantoota uumaan miidhagsee tolche kunneen fakkeenya godhatee Oromoon ittiin waaqaaf galata galcha. Waaqa malkaa uumtee, waaqa tulluu uumtee kan kana fakkaatu jedheetu ittiin galateeffata. Waaqasaas nagaa fi araara kadhata. Egaa Oromoon boroodhaa ka'ee hamma malkaa itti irreeffatan gahutti sirnaa fi safuu ayyaana irreechaa wal duraa duuban raawwachuu qabutu jira. Guyyaa irreeffannaa san ganama obboroo ka'anii gostii fi maatiin hunduu ulfaa warra hangafaa eegamuudanii booda ulfaa ofii kana gamtaan dabalanii mareeyoo jechaa gara malkaa itti irreeffataniitti qajeelu.
akka duudhaa irreecha ganamaatti namuu bakka jiru waanuma wal fakkaataa godha. Irreechi galateeffannaa, araara, nageenyaa fi kadhannaa waaqaa waan ta'eef namni malkaatti deemu kamuu namoota waliin deemuu fi ayyaana isaa waliin nagaa qabaachuun dirqama. Kanaafuu namni hunduu araara waaqarraa argachuuf karaa danda'ame hundaan haaloo fi mufii kamirraayyuu walaba ta'ee laphee qulqulluun gara irreeffannaatti qajeela. Irreechi waggaa waggaan dhufa, fuullee dhiichisee sirbee guluufa, gadaa Oromoof qaba milkii, gabeeffadhumee kan kee lakkii. Arsiiba aanaa sirkaa magaalaa Bareedaa jedhamturraa dhufaa jirra. Haalli jiru sodaachisaa waan ta'eef achirraa konkolaataa qabannee bahuu hin dandeenye. Amma magaalaa Finfinnee seennee irraa tarii sodaan nageenya amma bakkuma jirutti ta'ee amma magaalattii haala tasgabbaa keessatti uummanni Oromoo kaabaaf kibbarraa ayyaana irreechaa kana kabajuudhaaf dhufaa jiru. Rakkoolee nageenya garagaraatiif saaxilamuu mala qeerroo fi qarreen Oromoo wal ta'uudhaan wal gurmeessuudhaan tokkummaa isaa jabeessee rakkina karaa irratti isa mudachuu malu hunda jalaa miliqee irreecha isaa kabajuu qaba. Haqa gootota isaa mana hidhaa jiranii wareegama artisti Hacaaluu Hundeessaa kan hanga ammaatti haqni isaa hin bahin hunda uummanni Oromoo tokkummaadhaan bifa nagaa isaa eeggateen bifa jeequmsa tokko hin qabneen bahee irreecha kana kabajataa gaafachuu qaba. Deemna malee maatii keenya irreechillee Oromoo duudhaa keenya siinqee bokkuu qabanne maal gayyaana rabbii guddaa kadhanne. Magaalaan Finfinnee irreecha keessummeessuudhaaf odoo hin ta'in loltuu hidhatee itti dhufe keessummeessuudhaaf kan qophoofte fakkaatti. Uummanni Oromoo uffannaa aadaa fi marga jiidhaa malee waraanaaf Finfinnee hin dhufne. Waraanni meeshaalee waraanaa gurguddaa hidhatee iddoowwan garaagaraa irra itti dhaabbachaa jiru yookiin haleellaa garaagaraatiif lolaaf waan qophaa'an fakkaata malee nagaa kabachiisuudhaaf kabaan illee hin fakkaatu. Akka irreechi ayyaana waraanaa ta'etti meeshaalee waraanaa gurguddaa ooraaliidhaan baasanii daandii irra dhaabbachaa jiru. Kanaaf chaalenjiiwwan qormaataalee mudachuu danda'an hunda uummanni Oromoo bifa tasgabbii qabuun bifa gaaga'ama hin qabneen tokkummaa isaatiin dura dhaabbatee irreecha kana karaa nagaatiin kabajachuu qaba. Aadaa keenya cimsuun dirqama keenya. Irreecha bara kanaa kabajuudhaaf gara magaalaa Finfinnee imalaa jirudha. Baay'een konkolaataa kanaan deemneetudha ijoollee jechaadha. Haa ta'u malee haalli biyyattii keessa deemaa jirtu kun nuti waraana wayii qabannee deemaa hin jirru kan deemaa jirru harka qullaadha. Haalli amma nuti immoo fuulduratti argaa jirruu fi haalli magaalattii keessatti argaa jirru kun baay'ee sodaachisaadha. Baay'ee immoo namallee gaddisiisudha. Ijjismee weellisii folleekee hundaan si badhaasee jira rabbiin kee. Yeroo kara malkaatti irreeffannaaf adeemanis akka feeteen osoo hin taane haalli adeemsa irreeffattoota rogaa fi tartiiba mataasaa qaba. Irreeffattoota hundaa dursee kan deemu dubara qarreeti. Isaan itti aansee immoo dubartoota ulfoo fi hawwani. Hawwan kanaan duubaan manguddoota itti aansuun foollee seerri gadaa gaheetu warra isaan fuulduraa tiksaa foollisaa adeema. Isaan duubarraan kan deemu dargaggeecha utaalee dhiichisaa fi qaamolee hawaasa garaagaraa ta'a. Waggaa waggaan tartiibni wal duraa duubaa kun kan hin geddaramne yoo ta'u innis sirna bulmaataa fi nageenyaaf gaarii ta'uu agarsiisa. Tartiibuma kanaan warri dubaraa araara'oo dhahannaa warri kaan immoo maareeyoo jechaa malkaa bu'u. Jalqaba irratti uummata Oromoo maraanii baga gatakii gannaa baatanii birraa geessan jechaa jiman baga ayyaana irreechaa geessan jechuun barbaada. Ayyaanni irreechaa bara 2021 kun miira wal makaadhaani kan kabajne tokko yeroon isaa yeroo itti uummanni Oromoo jijjiirama fiduuf itti qabsaa'e dhabee hooggantoota hedduu dhabee hayyoonni hedduun hidhaadhaan dararamaa jiran gootota hedduu kanneen akka artist jaalatamaa Hacaaluu Hundeessaatti hidhamnee kabajaa jirru waan ta'eedhaaf miira wal makaadhaan kabajaa jirra. Haa ta'u garuu uummanni Oromoo waggaa lamaati gara Finfinnee kana irraa dhorkamee Finfinnee qofa osoo hin taane walitti qabamuullee lamaa fi sadii dhaabbachuullee yeroo dhorkamee boodadha. Kanasitti wal argee haalli jiru akka waliigalaatti Oromoon kallattii mararraa uffannaa aadaa Oromootiin faayamee bareedee dhufee argameera. Dargaggoon qeerroo fi qarreen mormii dhageessisaniiru. Hooggantoonni keenya hidhaadhaa ba'an jedhanii sagalee dhageessisaa turani. Filannoon gaggeeffame filannoo haqa qabeessa miti filannoo sobaati jechaa mormaa turani sagalee isaanii dhageessisaniiru. Waan hunda caala garuu Oromoon akkasitti Finfinnee keessatti wal arguun immoo nam tokkoon gammachuu guddaa namatti dhageessisaa. Harka qofa
tani kaleessa galgalara nooma kaleessa naannoo saa jaharra seennee magaalaa sa'aatii jaharra as jirra giddugala galma turreeyyu achirraa gadi baanee ijoolleen hin taphatanii godinoota garaagaraa dhufanii isaan cabsanii dhufanii hin taphatanii isaan akka nuu cabsanii seenan jechuudha. Warra taphatan kanarratti haalli itti humni nageenyaa magaalaa keessa deemee ijoollee itti to'ataa jiru baay'ee sodaachisa keessatti xiyyeeffatanii nama waan garaagaraa taphatu keessan laalaa sanditti godhaa keessaa qabaa konkolaataa irra baasaa deemuun ni jira. Kan qofa osoo hin taane iddoo itti irreeffannaa malkaa humni waraanaa bu'ee iddoo malkaatti irreeffatan san haga bakka sani dhaabbatanii hidhatanii bakka san dhufuu jechuun ammoo ofiitti uummata shororkeessuudha. Ofii uummata shororkeessanii gara biraatitti nama jijjiiruudhaaf ijoolleen qabamanillee hedduutu jira ka argaa turre ija keenyan dhaabannee ilaalaa turre jechuudha. Nama warra yaadannoo garaagaraa jedhaa turan hedduu isaanii to'atamaniiranii. Mitiyyoo haalli ulfaatee baay'ee cimee jennaa nama daangaa irratti akka nasbaanee amma gara bishooftuutti deemuuf jenna. Haalli jiru guutumatti ammoo mootummaan dhuguma irreecha barnaa bifa tasgabbiitii fi bifa nagaa qabuun akka durii sanitti irreeffadhaa jedhee hayyameera jennee olaalle sun hin jiru humnaan irreeffatameera hoo jenne ammoo namoonni hedduun magaalaalee baadiyyaa godinaalee garaagaraa irratti ugguramanii hafanii jiranii fakkeenyaaf ani odeeffannoo qabatamaa kan qabu godina Arsii magaalaa Boqojjii irratti qeerroowwan irreechaaf uffatanii karaa deeman ugguranii hambisanii jiru akka ragaatti wanni ani sii dhiyeessu keessaa kun isa tokkodha. Uummanni Oromoo karaa nagaatiin bahee irreecha kana akka hin kabajne harka lafa jalaatiin ugguramaa turuun isaa uummanni asitti bahee duraan baay'inni duraanii fi ammaa waliin madaaluu lammaffaa immoo irreecha kanarratti irreecha kana booressuudhaaf uummanni karaa nagayaatiin bahee irreeffachaa otoo jiru sagalee isaa karaa nagayaatiin dhageessisaa tapha isaa otoo deemu waraanni gidduu galeedhaan namoota tokko doorsisuu haleeluu qeerroo reebuu waan akkasiisaniin irreecha kana jeeqaa turaniiru. Guddaa manatti namne mareeoo jechuu rabbi kadhanne siinqee fi bokkuu keenya qaabanne. Egaa Shaashamannee irraa dhufaa ture kaleessa yeroo dhufu jalqabuma magaalaa Shaashamannee irraa gaafa baanu nuti akka ta'eetiin dallaadhaaf turizimii irraa qabannee jirra kitaaba walii asirraa absuun waan qabnuuf kitaaba nuti darbaa turre ijoolleen ammoo konkolaataadhaan gara duulaa keenyaatti deemaa turan yoo gaafannu baajiin qabdanii baajii qabadhaa eeyyama ittiin deemtanii gara irreechaa yoo gaafannu ammoo maaf irreecha eeyyameera miti namni hundinuu akka irraa hirmaatuu fi mootummaan labseera miti eeyyamni kamaaliitti isin gaafatan hojjennu nuun gallee baajii nu gaafatanii darbuu hin dandeenye jettee konkolaataa 4-5 ka ta'u waan Shaashamannee qofarraa sadarkooti na dekkatee banechaadha gara magaalaatti waan nama ayyaanaa fi affeeran waan gammachuun qabnetu jira. Seera keenya gadaanne malkaa fi tulluutti irreeffanne rabbii tokkichaa ta'uttamanne. Eega markaa gahaniis abbaa malkaa dabalatee warri gadaa qaraa eebbifatanii eega saaqanii booda hunduu erguma tokko irreeffata. Akka duudhaa irreechatti hamma abbaan malkaa san eebbisee saaqutti irreeffachuun sakkaba. Akka seera gadaattis nama adabsiisa. Haala kanaan eega hunduu irreeffateen booda mirga ofii garagaluun gabbisa yoo jechaa gara mana ofiitti deebi'anii galan. Kadhaa fi eebba malkaarratti taasisan sana nuu gabbisi nuu dhaga'i jechuuf gabbisa yoo jechaa galu. Yoo galanis mana ofiitti buna dhaabanii waaqa irreecha isaan uffalcheef galata galchu. Akkalamni waraanni kun bobba'aa jira waan ta'eef dhiisuu qabnaa jedhee onnee isaa keessatti goofture garuu hin milkoofne Oromoon kun qeerroon kun isuma galeessa harka qullaa waraana kana caalumee kan dhufe dhaabbatee gara waan gorra baase waan ta'eedhaaf hin sodaanne itti cabsineerraa itti cabsee jira hamilee isaa gabee jira wanti duudhaa deemu bar antunni duudhaa deemtu yoo eeboo biratti xiriitti beektan iji baatee jira amma filannootuma filatameera jedhu yoo ofitti amanamummaan qabu jechuudha. Oromoon gaafa walga'e Oromoon akkam bilisoomne beeka Oromoon irra akka du'aa jiru beeka inni si beeka waan gochaa jiru kanaaf sodaachisuu yaadeetiin milkoofne. Yaa'ii malee waa murtee si waan mannunuu dhufte.
Baga qorraaf bacaqii bubbeef rooba gannaa keechaa booqaa birraatti baatanii ayyaana irreechaa nagaan geechan baga walumaan geenye. Abbaan ayyaana irreechaa sabni Oromoo bal'aan ayyaanni irreechaa bara kanaa ayyaana waan yaaddaniin itti milkooftanii fi ittis gammaddan ayyaana kan dabe itti sirreeffattan kan irrate ittiin guuttattan akka isiniif ta'u raadiyooniin dirree shaggar yoo isiniif hawwu gammachuu guddaadhaani. Ammas irra deebinee baga ayyaana irreechaa hora Finfinnee fi hora Arsadeetiin isin ga'e baga nuun ga'e. waliin socho'uu qaba tokkummaadhaan bakka hundatti nageenya isaa kabachiisuu qaba Oromoon bar wal keenyaan ofiifuu dhagaa. Dhuguma mootummaan uummata iddoo guddaa qabatee magaalaan Finfinnee akkanatti uummata Oromoo simatti ture. Magaalaa Finfinnee walumaan kalaalaa jirru magaalaa irreechi keessatti gaggeeffamaa fakkaachuu miti magaalaa afur Oromummayyuu irraan dhoofne homtuu hin jiru jechuu dandeenya. Alaabaa abbaa gadaa naannoo biiroo mootummaa sektira isaanii qofa irratti fannisanii magaalaan keessa Oromaan guutame malee wanni biraa wanni takka wanni jiru hin jiru. Kun ammoo maal agarsiisaa tuftii fi wanna uummata keenyaaf qaban agarsiisa. Akkuma mootummaa qofa hin taane warra saboota kaawwanii magaalaa keessa jiranii isa dawoo godhatanii akkuma duraa sanitti tuftii nuuf qabaniin waan hedduu magaalaa kanarra dubbisaa turre. Kan ammoo uummanni ammoo akkuma har'a adannoo jedhaa ture akkuma har'a godhaa ture akkuma kaleessa sirna darbisan ofirraa kuffisee sirna kanaaf baase kana uummanni waan kamiyyuu godhuu hin danda'a. Humna guddaa qaba uummanni. Mootummaan ammoo akka uummanni humna guddaa qabu beekee akkasitti uummata kana bulchaa jira yoo jenne walumaan argaa jirra. Ammas uummanni humni ofii sanitti fayyadamee yoo sirna kana ofirraa fonqolche malee sirnichi kun kana caala uummata keenya miidhuu danda'a. Haala har'a nama reebuudhaaf nageenya booressuudhaaf sababoota xixiqqoo barbaadanii shaakalaa turan kanarra dhaabbanne yoo ilaallu kunis waan dhugaa rabbi dubbachuudhaaf haalonni chaalenjiiwwan akkanaa kana keessa darbee uummanni Oromoo magaalaa Finfinnee irratti akkanatti dhiichisee hooggantoota isaatiif sagalee ta'ee haa caaluu hundeessaa fi akkasumas wareegamtoota qabsaa'ota Oromootiin akka gaafachaa oolee sirni aangorra jiru kun sirna Oromoo fakkaatee Oromoo balleessaa jiru ta'uu isaa balaaleffataa oolee galuun baay'ee na gammachiise. Uummata Oromootiin baga gammaddanii baga tokkummaan keessan isinii haara'oomee jechuu barbaada. Irreechi boruus kan kana caalaa tokkummaan keessan itti isinii haara'oomee irbuun itti haara'oomtee bara itti aanu gammachuu fi kabajaan injifannee biyya keenya irratti kan wal arginu waaqni numaa taasisu. Baay'ee galatoomaa jala buutanii sagalee uummata keenyaa ta'uu keessanii hedduu galatoomaa. Isin cinaa dhaabbannaa isin tumsinaa raadiyoo dirree shaggar nuuf jiraata. Irreechi waggaa waggaan dhufaa fuullee ijjisee sirbee gulufaa gadaa Oromoof qaba milkii gabeeffadhumee kan kee lakkii. Irreechi waggaa waggaan dhufaa fuullee ijjisee sirbee gulufaa gadaa Oromoof qaba milkii gabeeffadhumee kan kee lakkii. Egaan dhaggeeffattoota keenya kan har'aa kanumaan goolabna. Qophii kabaja ayyaana irreechaa hora Arsadii ilaalchisee boru isiniif dhiyeessinu irraa nafiina. Isinii dhiyeessuuf kan sinfaana ture Gurmeechaa Gammachuu anis Seenaa Beekumaati. Ayyaana gaarii. Yaa'ii malee waa murtee si waan mannunu dhufte. Baga bacaqii gannaa of koltanii ifa birraatti baatan birraan quufaa gabbina gabbisi waaq jedha Oromoon. Yooyyaa irra deebinee baga ayyaana guddicha Oromoo irreecha birraa kan bara 2021 geessan. Ayyaanni ayyaana milkii kan guddinaa kan nagaa kan tokkummaa kan jaalalaa fi kan bilisummaa kan Oromoon waan dhabeef waan dabe hundaa itti argatu isiniif haa ta'u jechuun raadiyooniin dirree shaggar uummata Oromoo hundaaf irra deebi'uun baga geessan. Baga waliin geenye jechuun dhaamsa baga geessanii dabarsa.
Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.